Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa. Fulbaana 2021 oduu guyyaa irraaf qindeeffanne kan isin biraan kennu ta'a. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Rakkoon babal'ifannaa lafaa sababeeffatuun uummata Oromoo cinaaqsan akkuma jalqabamee turetti haala bifa jijjiirateen itti fufee jira. Sirni barnootaa haaraan akka hojiirra oolu himame shakkii guddaa uume. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulan keessatti dubartoonni 19 abbaan warraa isaanii badiin shakkaman daa'imman waliin hidhamanii jiran akka gadhiifaman gaafatame. Mishoonni Amaaraa dhaltoota saba Tigraay umaraatti argaman irratti duguuggaa raawwachuu qorannoon mirkaneessineera jechuun Telegiraaf fi CNN gabaasan. Hidhamtoonni Paalestaan lafa jalaan daandii qotuun mana hidhaa Israa'el keessaa miliqan. USA fonqolcha mootummaa Geenii balaaleffatte loltoonni kaabinoota walgahii waaman. Oduu isinitti himuun kan isinii waliin turu falmataa sabaa amma oduu bal'inaan. Rakkoon babal'ifannaa lafaa sababeeffatuun uummata Oromoo cinaaqsan akkuma jalqabamee turetti haala bifa jijjiirateen itti fufee jira. Akka jiraattonni toora sirraa jedhanitti godina Harargee Bahaa aanaa cinaaqsan ganda Kalaarogoo ganda Tamaan iddoo jedhamutti lola mootummaan naannoo Somaalee waraana humna addaa naannoo saniitiin uummata nagaa irratti bananiin namni tokko yoo wareegamu namni sadi ammoo madaaniiru. Uummata Oromoo cinaaqsan jiran irraa humnootni naannoo Somaalee kunneen loon 100 saamanii jiru jechuun jiraattonni kunneen yaada isaanii OFM'if kennan. Waraanni kun kan meeshaa gurguddaan deeggarame kan jedhan jiraattonni yaada kennan kun uummata keenya kan qotee bulaa kan meeshaa hin qabnee fi harka qullaa haala suukaneessaan fixaa jiran jedhu. Hawaasni aanaa cinaaqsan birmannaas hin arganne gara mootummaa naannoo Oromiyaati wanni deeggarsi godhameef kan hin jirree fi gara godinaatiinis deeggarsi godhamaa fi kan hin jirre ta'uuf dubbatuun kanaaf uummanni cinaaqsan gara Oromiyaati deeggarsa dhabee jira. Kanaaf nuti rabbi qofa qabna mootummaa keessaas nama hin qabnu jechuudhaan namni yaada nuuf kennan kun dubbatan. Sirni barnootaa haaraan akka hojiirra oolu himame shakkii guddaa uume. Biiroon barnoota Oromiyaa bara haaraa akka Itoophiyaatti dhufaa jiru bara 2014 kanatti sirna barnoota haaraa gadi dhaabuuf akka jiru beeksiseera. Akka waajjirichi jedhutti sirna barnootaa kana keessatti afaaniin wal qabatee kan jijjiirame hin jiru. Afaan afur naannoo Oromiyaa keessatti akka baratamu kan eeru biiroon barnoota Oromiyaa. Isaanis afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee fi afaan Affaar akka ta'an akeekee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa akka sirna afaanii wal qabatu hin jijjiirre haa jedhu malee uummatni gama isaan shakkii guddaa qabu ibsataa jira. Haala barnoota dhiyeenya kana uumamaa jiru keessatti sirni barnoota akkaataa aadaa, duudhaa fi seenaa Oromoo ajjeesuu qofa irratti fuulleffatee socho'aa kan jedhan namootni hedduun kan amma itti deemamaa jiru kana ija shakkiin ilaalaa jiran. Erga muummichi ministeera Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii as haala baruuf barsiisuu ilaalchisuun sagantaawwan hedduun bahuun isaanii Oromiyaa keessatti ni dhaga'ama. Kana duras kitaabileen barnootaa kan duraa irraa adda ta'an raabsamaniiru. Kitaabileen barnootaa dhiyeenya raabsaman ilaalchisuun uummatni Oromoo akkaataa aadaa fi eenyummaa isaa itti dhabuu danda'uun qophaa'anii raabsaman jechuun qeeqni ka'aa ture. Rakkoowwan gama baruuf barsiisuun uummata muudachuuf jiran guddaa akka ta'etti kanneen ibsan sagantaa amma bara fuula kana dura jirutti baafame irraa shakkii guddaa qabaachuu ibsu. Mootummaan gama isaan sirna baruuf barsiisuu haaraa kana lafa qabsiisuuf qophii xumuruu himaatii jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulan keessatti dubartoonni 19 abbaan warraa isaanii badiin shakkaman daa'imman waliin hidhamanii jiran akka gadhiifaman gaafatame. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa taateen kun seeraan ala jechuun yaaddessaa akka ta'ee fi hatattamaan akka gadhiifaman koomishinichi gaafate. Koomishinichi ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti tibba kana baaseen dubartoonni daa'imman waliin hidhaman kunneenis haadha warraa naannichatti namoota shakkamuun barbaadamanii ta'uu dhagaheera jedhe. Shakkamtoonni jedhamanis tarkaanfii koomaand poostii naannichatti nagaa buusuu fi hundaa'eef aangawoota godinichaa dhimmisaa ilaallatuun fudhatameen wal qabatee kan barbaadamanidhas jedheera ibsiche. Kana malees namoonni 7 shakkamtoota duraan hidhaarra turaniif mirga wabii kennitanii jirtu yookaan wabiin gadhiiftan jedhamuun hidhamuu isaanii ilaalchisuun namoonni kunneen kan hidhaman shakkamtoonni dambii wabii cabsuun baduu isaanii hordofee akka ta'e aangawoota naannichaa irraa hubachuun koomishinichi beeksiseera. Naannoo Beenishaangul Gumuz kan haleelawwan yeroo garaagaraa keessatti raawwatamutti tasgabbii fi nageenya mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan hedduu fudhatamaa jiraachuu himame.
keessattuu dhiheenya kana hagayya 31 bara 2021 aanaa bulan doobbiitti haleellaa hidhattootaan raawwatame miseensonni milishaa 5 erga ajjeefamuun gabaafameen booda tarkaanfiiwwan cimanii itti fufaniiru jedheera koomishinichi. haa ta'u malee bakka shakkamtoota haadha warraa isaanii hidhuun seeraan kan dhorgame ta'uu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaatiin himeera. Milishoonni Amaaraa dhalattoota saba Tigraay Humaraatti argaman irratti duguuggaa raawwachuu qorannoon mirkaneessineerra jechuun The Telegraaf fi CNN gabaasan. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Amaaraa Dr. Sammaa Xuranaa garuu gama isaaniitiin dhimma jedhameef deebii yoo kennan haga ammaatti Humaraa irraa afaan Tigraay namni dubbatu rakkoon narra gaheera jedhee gara kiyyatti dhufe hin jiru jedhu. Akka gabaasa miidiyaa England Telegraafti haleellaan kan raawwate magaalaa Humaraatti yoo ta'u kanas qabatamaan mirkaneesseera jedha. Milishoonni kunneen mana irra deemuudhaan dhalattoota saba Tigraay harkaa fi miila irraa kutuun ajjeesanii gatu jedha gabaasni Telegraaf. Hagayya 8 dhalattoota saba Tigraay 50 ta'an milishaan Amaaraa magaalaa Humaraa keessa qulqulleessuu qabne jechuun mari'achuun akka raawwatan nama achi turerraa qulqulleeffadheera kan jedhe Telegraaf. Kanaan alattis dhalattoonni kunneen gara Suudaan baqatanii alatti magaalaa keessatti akka hin hafne hima. Kanaan alattis laga Takazeetti reeffi nama 60 ta'u harkaa fi miilli kan irraa cite lammiileen Tigraay naannoo Amaaraa keessatti miidhama jiraachuu kan ibsu Telegraafii fi CNNtu gabaase. Amma oduu biyya alaatti ceena. Hidhamtoonni Paalestaan lafa jalaan daandii qotuun mana hidhaa Israa'el keessaa miliqan. Erga loltoonni Paalestaan 6 lafa qotuun mana hidhaa Israa'el eegumsa olaanaa qabu keessaa miliqanii booda warri Israa'el adamsaatii jiru. Namoonni kunneen ji'ootaaf kutaa keessa turan keessaan karaa lafa jalaa qotaa kan turanii fi dhumarratti karaa guddicha mooraa mana hidhaa Gilboora marsee jirutti baasuutu himame. Qondaaltonni mana hidhaa miliquu hidhamtoota kunneenii qonnaan bultoota ijaan argan irraa dhagahani. Qondaalli mana hidhaa Israa'el miliquu namoota Paalestaan wayita ibsan kun kufaatii eegumsaa fi tika Israa'el mul'isa jedhan. Gareen hidhattoota Paalestaan ammoo tarkaanfiin hidhamtoonni fudhatan kun gootummaadha jechuun faarsan. Manni hidhaa Gilboora kaaba Israa'elitti kan argamu yoo ta'u eegumsa jabaa qabaachuurraan kan ka'e Zeseef jedhamuun beekama. Barruun Yerusaalem Post jedhamu akka gabaasetti namoonni miliqan kunneen fal'aana daanda'e kan dhoksanii ol kaawwatanii yeroo dheeraaf lafa jalaan daandii qotan jedha. Tajaajilli nageenyaa Shine Beat jedhamu ammoo namoonni kunneen akkatti miliqan namoota alaatu mobaayila dhoksaan seeneen bilbilanii haala mijeessanii baasan jedha. Taatee kanaan booda poolisoonni fi loltoonni Israa'el namoonni miliqan adamsaa jiran namni kamuu gara West Bank yookiin Joordaan akka hin imalle ittisaatii jiru. Iddoon kun mana hidhaa namoonni keessaa miliqan Gilbooraa irraa kiiloomeetira 14 qofa fagaata. Ministeerri muummee Israa'el Naaftaali Beennit qondaala nageenyaa biyyattiitti wayita dubbatan kun taatee gaddisiisaa eegumsa jabaa dannagaa hundarratti gaafatudha jechuun irratti xiyyeeffatanii dubbatan jechuun BBC'n gabaase. USA fonqolcha mootummaa Ginii balaaleffatte loltoonni kaabinoota walga'ii waaman. Mootummaan USA fonqolcha pirezidaantii Ginii irratti loltoota raawwatame mormuun ibsa baase. Ibsa humni waraana biyyattii aangoo mootummaa qabachuun himatus balaaleffate. Qaamoleen wal morkan hunduu hokkara tasgabbeessuun karaa olaantummaa seeraa hordofeen deemuu qabu jedhe. Mootummaan USA ibsa isaa keessatti hokkarrii fi tarkaanfiin heeraa biyyaan ol ta'e fudhachuun nageenya tasgabbii fi badhaadhina Ginii kan balleessudha jedhe. Pirezidaantiin Ginii Alfaa Koondeen aangoorraa fonqolchamu hordofe wayita biyyoonni Afrikaa fi addunyaa hedduun mormisiisaa dhageessisaa jiranitti mootummaan USA ibsa balaaleffannaa kana kan baase. Gareen dinagdee biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS fonqolcha mootummaa Ginii keessatti taasifame mormuun jijjiirraa mootummaa bu'uuraa heera hin qabne kamuu gatii dhabsiisuuf akka hojjetu ibseera. Pirezidaantiin Alfaa Koondee kabaja isaaniif malu akka argatanii fi waayillan isaan waliin hidhaman waliin haal duree tokko malee akka gadi dhiifaman gaafateera jaarmiyaan kun. Hoogganaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres fi gamtaan Afrikaa fonqolcha mootummaa kana mormuun pirezidaantii Koondeen hatattamaan akka gadi dhiifaman gaafatan. Carraan pirezidaantichaa eeggatu hin beekamu. Viidiyoon hin mirkanoofne kan waraanni biyyattii mul'iseen alatti eessa akka jiran ifatti hin beekamu.
humni waraana biyyattii pirezidaanticha qabuu fi aangoo mootummaa to'achuu viidiyoo waraabanii gadi dhiisan keessatti ibsaatii turan. Haa ta'u malee ministeerri ittisa biyyattii yaaliin mootummaa fonqolchuun aangoo qabachuu eegdota pirezidaantichaan faashaleera jedhe. Loltoonni aangoo qabachuu himan ammoo wiixata har'aatti ministeerotaa fi aangoota olaanoo biyyattii walga'ii waaman. Qondaaltonni humna addaa biyyattii namni yaa'ii kanarratti hin argamne kamuu akka fincilaatti ilaalama jechuun akeekkachiisan. Ibsa TV biyyattiin kennaniin bulchitoonni naannolee ajajoota waraanaan bakka buufamuu fi pirezidaantiin Alfaa Koondee hidhamanii jiraachuu himanii nageenyummaan isaanis eeggamaadha jedhan. Kutaa biyyattii guutuutti daangaa yeroo sochiis labsameera. Fonqolchi mootummaa kun UN fi gamtaa Afrikaa mormamus hoogganaan humna addaa biyyattii Koloneel Mahammad Domboyam loltoonni isaanii aangoo qabachuu mirkaneessan. Kaayyoon isaanii malaammaltummaa hundee jabeeffate balleessuu fi bulchiinsa badaa sirreessuu fi jedhan gabaasni kan Reuters. Egaan dhaggeeffattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media oduun har'aaf qindeeffanne kanuma ture. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.